الرلال وجانا كنا فدا مسيسون يورو مالتي ميديا برودكشن نولي ترايس من جاده بالريس هشام انا اعرف اهلين هاي ركنا سنة واجد تجي خبجمتوتا زابوتوتا كنيا اورو مالتي ميديا برودكشن لا شيء هبان رغدت ويا امات افر فاسا كما جرا سابقنا بيچكونو وان سلا جايبو سلا كرباتي شمزرانو فتما انكو تشتي كوباني فوتو جرا مالف ونكم وان ادوان تيجو دغت ادس غودا جولي كني سبسكرايب غودا شير غودا لايك غودا اكاسي موكاينا Foto, nama likinya berbacaan ले पापा जालो पूरा दिया लो ada yang mau kamu coba lagi sih beri dulu akan berapa ya niat Ega daawwattoota keenya kabajamoo warreen daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakka gammaddaan isiniin jecha sagantaan gama badhaasa takkaffaa irratti badhaasni takka lama sadii itti fufaa badhaasni sadarkaa takkaffaa irra kan jiru warrootan haala ciccimaa Oromoo Multiimiidiyaa keessatti haalaan gumacha guddaa godhanii fi diraamaalee adda addaa irratti gumacha guddaa taphatanii fi shoora guddaa taphatan nama sadii badhaasuudhaaf asitti affeerannee jirra. Siyaam walakkaa jirti ayyaanii fi hanaan akkasumatti isaan sadeen kana gamanmaan badhaasni bakka takkaa banamuu qaba. Akkasumatti fanaan dhiisa. Garuu isin hundi walumatti bantan. Badhaasni kan namoota warreen gumacha jijjiiraa godhanii saniifuu bakka takkaa bantan badhaasa. Badasni benamu, moralisnya. Moga badasni benamu cuma, moga benamu toko lama saji, coba benar, toko saji, badasni benamu, wow badasni benamu, Gelato ya. Gelato.
kabajamtoota Oromoo multiimiidiyaadha. Gamunumaan piraankii ajaa'ibaatiin irratti hojjetamee jira. Piraankii kanarraa yaada isaanii dhagame nuuf ibsanii badhaasni itti aanu gamunumaanuu badhaasni dhugaadhaas ni jira. Itti fufaa piraankii isaaniirraa waan itti dhagame yaada isaanii tokko tokkoof nu kennanii baga gammaddan baga itti bashannantan isin jenna. Mee maaltu isin dhagame? Mee maaltu isin dhagame? Piraankii kana hojjechuuf maal jettanii yaaddan? Oguu duraa. Baga gammaddan, baga gammaddan. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuun waan hin jee'atu qabu, waan hin jeetu baddu qabu. Kana taajee waan akka illee sammuu jee keessa dhufee hin beeku. Nillee yaadni waan akkanaa taajee garuummoo piraankii ajaa'ibaati kana irratti. Waan guddaa waan akka bakka waan hin beeku garuu waan hin jeesniimu san taajeeti yaadu ture. Kana taajee yaadni piraankii illee piraankii ajaa'ibaati. Galatoomaa waan kana nu kan ditaniif waarsanii jirtan. بربدي مسوت جاري فركدو جبال وجدو يا أخي جبال وجدو أتي سقطي جبال وجدو يا أخي جبال وجدو أتي سقطي كفو سدورا تيسو الدونا أكنا بجمة سدامنا متى ختي في أباته كبدا يالي يالي وجد أتي سندا يالي يالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا كيسموتا خينيا مسلسل أورو مالتي ميديا بغنا غان رفتني Bagana gaan meejan. Oromoo multimedia jechuun ijoollee qaxalee ganaa lafaa ol kaatu deeggarsa barbaachistu ijoollee ciccimtu nama cimsu barbaaddu santuu kana qabatee dhufaa jira. Eega jalqaban turanii jiranii yaa namni keenya nama guddisuu fi wal guddisuu wal jajjabeessuu irratti xiqqisoo rakkina qabna. Ijoollee tana yoo jajjabeessinee cinaa dhaabbannee waan isaan barbaachisanii fi waan biraa godhu yoo baannee laayikii fi sheer sabskiraayib yoo gooneef yoo laalleef ni guddisnaa jechuudha keenya keessa baasuu dhabne uummanni keenya xiqqisoo akka uummata Oromootti kan hin dubbadhu dhiifama wajjin keenya kana guddisuu irratti rakkina qabna kanama hordofnaa keenyumaatu nu bareechaa keenyumaatu nu boonsaa ijoolleen tun waan arraa amma jirtu kanarraa kaatee yoo nuti cinaa dhaabbanne bakka kana ol akka gahuu danda'an an abdiin irraa qaba. Ijatti dura guddatanii osumaan arguutiin miidiyaan kunis osumaan ana laalu osumaan ani jaalaalu miidiyaanis isaanis guddatanii ilmaan kiyyaa isaan hundinuu ijoolleetiyya. Ani ammoo akka miseensota yookaan hundeessituu bu'uureessituu Oromoo multiimiidiyaatti hangaan lubbuun jiru isaan cinaa dhaabbachuudhaaf qophiidha. Hanga afurri kee jirutti Oromoo multiimiidiyaan ni jirti wanni isaan barbaachisu hundinuu ni jirti. Ifhanneetiif hin jira waan hin danda'uun isinillee uummanni Oromoo akka ijoollee tana jajjabeessanii isin gaafadha. Sheer godhaa fi laayikii godhaa fi sabiskiraayib godhaa viyuu harkachuu qabanii laala waggaa hedduu waggaa afur ammeega hundeessine. Hanga san irratti waan irra gaheen jiru waan itti baasan malee ijoolleen tunumaa takka waan irraa argatte hin qabdu. Kanaafuu irraa argachuu qabdii kana booda kan hin jiruun qaba. Kanaafuu ijoolleen kun itti lafaatee hiisha isaanii keessaa baasanii waa itti galchuu malee hanga ammatti amma namni keenya yoo namni tokko yuutuub irraa mul'ate waan qarshii argatu isaa. Yuutuub qarshii akkanuma namaan kanu. Ani yoo laaleef ani yoo sheer godheef ani yoo laayik godheef yuutuub qarshii kannaaf.
Kanaafuu ijoolleen tun akka kanaan cimtee itti guddattee itti fuftee dhaloota kaaniifillee fakkeenya taatu maaliif umrii isaanii ijoolleen tun barattoota barachaati waan kana godhaa jiran hojjechaati waan kana godhaa jiran isaanii barattoota qaama tokko kan ispoonsora ta'uufillee kan qabne sadarkaa kanarra gaanii jiran alhamdulillah fuula durallee kana caala akkatti guddatan abdiin qaba waliin guddisnuun jaa galatoma. Amleen tuuta amleen gabaabaa akkuma tuutetti jira kanattaan sodaan daaraktara Oromoo multiimiidiyaadha obbo Ijoollee Musa jirtu kabajaadha. Biyya isaanii shambaa. Duraan dursee hunda keessanuu asitti nu argamoo keessaniif guddaa galatomaa isin jenna. Sababni irraa nuti waliin qabamnees inni guddaan takkaffaan waggaa afuraffaa Oromoo multiimiidiyaati kan kabajaa jirru. Oromoo multiimiidiyaa eeguu hundeeffame irra waggaa afur lakkoofsisee jira. Kana sababeeffachuudhaan mana uummaa teenyatti isilleen eegoo Oromoo multiimiidiyaa hundaa'eerraa ilaa ammatti namni nu duuba jiru Muntahaa Jamaalii ilaa ammatti jechuun nu jajjabeessuudhaan duuba jiraachuudhaan hamilee jajjabduun kan ta'e nu wajjin jirti isillee guddaa galtu mechaanii. Haasawaa gabaabaa silaa haasawaa Oromoo multiimiidiyaan haasawaa yoo jenne dhuma beektee haasawaa xiqqoo gabaabseetumaan isinirraa ba'a. Oromoo multiimiidiyaa kan hundeeffame bara 2018 baatee afuraffaa fakkaata guyyaa 19 baatee afuraffaa Apriil keessa kan hundeeffame fakkaata. Achirraa kaasee har'a bara 2022 jirra waggaa afuraffaa isaa lakkoofsisee jira jechuudha. Kana keessatti bu'aa bahii hedduutu nu mudatee jalqaba kan nuti eegallee silkiidhaan kan waraabuu eegallee sadarkaa sanarraa jalqabuudhaan dhagaa ammaan tana gabaabsee isin hime kaameraadhaan ilaa sadarkaa kaameraa deemnee jirra. Ijoollee miseensota hedduu horachuudhaan gama aartiitti leenjisaa kan jirudha Oromoo multiimiidiyaadha. Kanaaf hundi keessanuu miseensonni Oromoo multiimiidiyaa warri taatan baga gammaddan baga gammanneen isiniin jaa. Gabaabdumatti haasawaa sirriitti dheeressu yoo namaan hin galateeffadhe jee nama baay'eedha warri Oromoo multiimiidiyaa duuba jiru. Kanaafuu takka takkatti maqaa dhoo osoo hin taane warri biyya alaa jiras ni jiranii warri biyya keessa illee ni jiranii hunda isaaniitu bakka takkatti warreen Oromoo multiimiidiyaa cinaa dhaabbatan guddaa nuuf galatoomaa isin jenna hunda. Karaa biraatiin waaniin proomisa isin seenuu barbaadu yoo jiraate akka daayireektara Oromoo multiimiidiyaatti hanga lubbuun jiruu fi hanga danda'ametti sa'a isin barbaaddanitti isin waliin hojjechuu fi isin cinaa dhaabbachuudhaaf akka daayireektara Oromoo multiimiidiyaatti proomisa isiniif seenaa. Kanaaf jabaadhaa hojjedhaa warri amma lafaa hojjiranis ni jiranii warreen duraanitis ni jiranii miseensonni hundi keessanuu jabaattanii akka bakka guddaa geessanii fi sadarkaa fiilmiitti akka deemtan abdii guddaan isinirraa qaba. Hanga dhumaatti waliin jirraa jabaadhaa galatoomaa horaa bulaan isin jaa. Ayyee duraan dursee galatoomaadha. Dubbii fixanii jiranii waa hunda haasawanii fixanii jiranii awwaanni dubartoota akka illee hin jirtu ammoo sochiin isin godhaa jirtan warri Oromoo multiimiidiyaa hedduu nama gammachiisaa jirtanii hedduu waan boosaa ta'e hojjechaa jirtanii waan kana irratti ammaasis ciminaanis gara fuulduratti haaluma kanaan jechuudha jabaatanii akka itti fuuftaniin gama kootiin dhaabsisin dhaaba. Galatoomaadha jabaadhaadha isin cinaa jirraa isin wajjin jirraa utis gama keenyaa waan isin gargaaruu dandeenyu irratti isin cinaa dhaabbannee isin gargaarra waliin taanee waan guddaa akkanee hojjenna biyya tana keessatti jijjiirama karaa silaa aartiitiin karaa silaa diraamaatiin karaalee garaagaraatiin waan silaa aartii wajjin wal qabatu jechuudha. Isin cinaa dhaabbannee utis waliin ni hojjennaa ammoo miseensa Oromoo multiimiidiyaa utis ta'uudhaaf jechuudha. Warra silaa akka hundeessatti osoo hin ta'in akka miseensatti utis waan takka takka isin wajjin ni hojjennaa galatoomaadha isin jedha. Galatoomi jennaani waaw. Shabra minesa shamba sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira keessummoonni keenya baay'eedha ammas akkam jirtan kabajamtoota fi ummata keenya faamilii Oromoo multiimiidiyaa hammatee hedduun keessan hedduu isin jaalanna. Walumaa galatti har'a guyyaan asitti argamneef haala Oromoo multiimiidiyaa akka turee fi akka irra jiru fi kana waan haaraa wal hubachiisuuf takkaa'u wajjin mari'achuuf gammachuu waan duraan dalene hunda har'a firii teenya laaluu fi baga gammaddan baga gammanne isiniin jaa tokko fudhatte. Oromoo multiimiidiyaan maashaallah akkuma haadha Oromootti faamilii qaba. Haati Oromoo hedduu qabdi Oromoon hedduudha ni beektan jeetii yaada.
Mee Oromoo Multimidiyaan siif maali mee? Oromoo Multimeediyaaf anaaf yoo maal je akkan siif sun beeku dhugaa. Aboo siitaati. Aboo haadha waan jee malee garuu ayyadaa miti. Saniifuu har'a guyyaa addaati gammachuu guddaan dhagahame isinilleen asirratti waan naaf hirtaniif guddaa galatoomaadha akkasumas warreen asirratti ilma hirmaattan kan daawwattanii fi asirratti ganaa hirmaachuu taasisanii fi warri Oromoo Multimeediyaa daawwattanii fi miseensonni Oromoo Multimeediyaa taasisanii duruma gammaddanii bagammanne isin jaa galatooma. Kanatti aansuudhaan keessummaan kabajaa astii haasanuu taasisan eenyu maqaadhaan adda baasuu waan hin dandeenyeef sadan jeetiin siyaama sadan jeetiin afeeraa isinilleen yaada isinitti taatee adda baasuun gamanumaanuu gara waltajjiidhaa sadan lakkuulee sadan waaw gamana gara waltajjiidhaa nu afeeraa waaw sha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقام خيايان عبد السلام جامع مسينسا أورو ملتيميديات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقام خيايان عبد السلام جامع مسينسا أورو ملتيميديات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقام خيايان عبد السلام جامع مسينسا أورو ملتيميديات. Ayyee kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota Oromoo Multimeediyaa hundi keessanuu maqaa isaanii efa wal barreen booda gaafiin takka takkaan akka dhiyaatuuf isinillee gaafii isin boorsitu waan ta'eef iyyabanaan eegaa gammadaan eegaa isin jechaa jira. Mee maqaa wallaalaatiin jira hundaanuu anaaniin haya ayyaan jaatuman doggoraa ofaa isinilleen wal fakkaata waan ta'eef adda baasuu waan nama dhibuuf naaf kolchaan isin jaa mee ati mee namni takkaa mudannoo keetirraa yookiin isiisisee ministeera isiidhaa sitti himeen beekaa? Hin beeku. Hawaasni si qomachaa jira. Hawaasni si qomachaa jira. Akkamitti mudannoon akkanaa lakkuulee yeroo hedduu mudannoon akkanaa waan mudattuuf jecha hayyee ishiidhaan mudattee na fakkaataa isilleen ishiitu beekaa jechuu jiranii mudannoo isaa wal fakkaatanii waan mudatanirraa mi'aati. Mudannoon na mudatte aan mudatte isiidha. Lakkoo waan taaneef nama hojii walloleetiin ana isaanii isiituma gaafa gulguraa jiru hanoo kana mudate. Waan ajaa'ibaati laala isii isaaniiti isiituman isiin badii balleessite isiin badii umaa waan qabne namni isii firaa waan qabne isiitumanii jechaa jira waan ajaa'ibaa waan nama borsani mi'aati yoo akka keetitti. Ana akka hiyyatti qaama mudannoo takka hin qabu. Isiin an isaanirraa addaa waa isaanirraa mudannoo hin qabu ta'uunfaadhaan immoo hin qabaa guyyaa akkaan gammaddee nutti himuu deemti guyyaan isiin akkaan gammaddee kami jennaani isinilleen akkasumatti nu hordofaa guyyaan ati gammadde mee kami guyyaa takkaa gammadde yookiin mudannoo yookiin guyyaa gaddiiti. Guyyaan hin gammade guyyaa irraati. Guyyaan hin gadde guyyaan ministeerii fattanamuu deemu. Maaliif gaddite ministeerii namni hoggaa fattanamu gammadaatuma dhaqee gammadaatuma galaa isii waan gadditeef hin beekne mee maaliif gaddite maal si mudate mee? Ni sodaadhee ni kufa jeetii waan hin sodaa qabuuf saniif hin gadde teeshina. Waaw teekshina ajaa'ibaati teekshina seenteef dura yaaddeetii dabartee jirti laal qofteen jeenaanii dabartee jirti sagaltama fidde afreeji bareedaan dabarte waan ajaa'ibaati itti yaaduu wama jiru. Bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kabajamtoota daawwattoota obboleewwan gartee Oromoo Multimeediyaa Production warri hordoftan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya rabbii simbira haa jiraatu hin jecha. Egaa har'aan tana wanni walii qabamnee fi Oromoo Multimeediyaa Production amata afuraffaasaa kabajuutti jirra. Obboleessi keenya Iduu Alii Muusaa wajji turre jechuudha amata afur dura. Yeroo inni jalqabaa hundeessuudhaaf ka'u Oroo jeeti ka maqaatti baasee Oromoo Multimeediyaa Production jeeti itti guuti ka jeen ana kanaaf osoo muranii haa kennaa. Kanaaf waan jechuu barbaade ummanni keenya gartee akka ummaan teenya dubbattee kaate ummanni Oromoo subscribe godhaa hordofaa share waliif godhaa yeroo jedhan itti ulfaata kun immoo gartee nurraa hin barbaachisu jechuudha numa kanatu wal guddisee waliif irreetee gara fuulduraatti wal tarkaanfachiisuun dirqama waan ta'eef jecha hundi keessanuu like share subscribe akka gootan isin gaafannaa ulfaadhaa galatoomaa dagaagaa isiniin jenna. Akka biraasa uffannu si gaafannaa haasa haashin kaawwatu. Waan naannoo walumaan kaasamaan jalqaba gammuu qajeelchaa malee taphatan gammuu qajeelchaa.
gamoo qajeelcha siyaasaa hawaasa Itoophiyaa keessaa tokko warreen diraamaa adda addaa hojjechuun argaman keessaa isa tokko jechuudha. Itti aansuudhaan diraamaa garaagaraa barreessuudhaan taatota keenya leenjisaa kan jiru artiist Callaa Sabaa miseensa Oromoo Itoophiyaa keessaa warra badhaafamuu keessaa inni isa tokko gamoo waltajjii. Wow, 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 wow. Wow. Apa namanya saya ini berarti kita. Harapan kata. Galatoomi jennaani daaraktara keenya asitti amtanii nu badhaasuudhaaf hedduu galatoomaa isin jenna. Ammas sagantaan akkuma itti fuftee jirti nu faana bu'aa. Namoonni badhaasa kana nuuf laatan eenyu jechaadha. Isin hundi miira keessa galtanii akka jirtan osuma beeknu deeggartuu keenyaa fi gadhaabduu Oromoo miidiyaa kan taate adeemu ta'a jechuudha. Gamanumaan kabajaan shaashambaa shaashambaa. Badhaasa nu laatuudhaaf isin argamtee jirti galatoon jechaanii badhaafamtuun teenya tan kabajaa guyyaa irraa tan bu'aa bahii fi yeroo isii kabajaa achi nu argamteen wajjin aarsaa guddaa kafattee aadde siyaam waaw kabajaa yaasin nu afeera siyaam waaw shaashambaa. Kan dah ambil kan dah. Ambil bukan. Kanatti aansuudhaan rooba caama osoo hin jiin aduu osoo hin jeen yeroo isaan irraa wareega kafalanii Oromoo Multiimiidiyaa cinaa dhaabbatan yaadaa fi qaamaan nu moggatti ergamanii kan akka nuti hojjennuuf nu deeggaran aadde ayyaantu waaw kabajaadhaan amileen shaashambaa. Kanatti aansuudhaan kabajamtuun Oromoo Multiimiidiyaa cinaa dhaabbattee aadde yookaan artiist Magartuu waaw Magartuu asitti kabajaan asitti. Waaw sagantaan badhaasaa akkuma itti fufee jira. Kanatti aansuudhaan artiistii Leelloo kabajaan gara waltajjii badhaasa akka nu fudhattu moolaari ni tikaata shaashambaa. Itti aansuudhaan artiistii Hanaan Abdusalaam waaw kabajaadhaan artiistii Hanaan Abdusalaam kabajaadhaan waaw shaashambaa hamilee harka dhaagaa yoomiif ta'u maal shaashaa godha harka. Gamanumaan artiistii Ashraqa isin injirtu qaamaan asitti nu argamu baattullee bakka buutee tan fuutuuf artiistii Magartuu kabajaan asitti akka nu dhuftu bakka buutee akka fuutuuf maal yoo hamileen qabbanootu akkanaa ta'u Hamileen maal harka shaashaa godha shaashambaa. artiist Jaalalle waaw yookaan Ahmad Ibrahim shaashambaa. Kanatti aansuudhaan nama bu'aa bahitee nu wajjin dhaabbatee kaameraamaan viidiyoon babbareedu yookiin miidhageessu haasaa kafalee kaameraa itti dadhabee rooba aduu osoo hin jenne nu waraabaa ture artiistii Amiiroo Sabuur waaw shaashambaa. Kanatti aansuudhaan badhaafamtuun Oromoo Multiimiidiyaadhaa ummaa keenya tan moggaa dhaabbattee aarsaa guddaa nuuf kafaltee aadde Muntaa Jamaal waaw gamanatti kabajaadhaan nu hordofaa waaw shaashambaa. Haabanamu waaw haabanamu. Haabanamu.
Wow! Surprise! Wow! Kanatti aanee maaltu dhufa? Shamiza ayyaani studio jiru. Wow! Badhaasa addaati. Badhaasa addaa nama dhumarraa addaate ayyaani stuudioon faayamee. Shamba mulari miti kaza shamba shamba wow Faransai khabaja wow Oro Multimedia anytime anywhere anytime kwa tu ready daichu success to udaf so I hope anything one break to snifa udaf and sinchana jira yachu Galatoomii ennaan shaa bottaa isa nuti ibsa guyyaa tokko osoo hin deemu achirraa finfinneerraa karaa finfinneetiin dhufu jira ganda laalee osoo ol deemu jechuudha. Akhitti makiinaan dhabeetuman makiinaa jimaa tanaan nin deema je'eegaa makiinaan jimaa tun akka malee fiidi beeta makiinaan tun akka malee isii fiidu tana bottaa dhabnaanuman karadhee gaabbinaa seene beetee osumaan gaabbinaa taa'u jiruuti micoon bareedduun takka kararratti dhaabbattee isii makiinaa dhabdee akkuma qiyyaa deemtu anis na rifachiistee micoo tanas fuudhaadhaan jeen uummata makiinaa jimaa kanaan hayyee jaaniiti gaabbinaa kaanii namoggaa hayyee jeetuman osoo hin deemu jiru micoonis ni bareedde akka malee ittiin haasoo eegalee maal eessaa deemtaan jenni naguman deemaan aan jette shaggar daawwachuuf sanbooda osuma deemnu saa malee manaa kaane waan ta'eef adaamaa keessa hoggaa geenyu nutti halkanaa'e bikkaa bulluu dhabneeti isiinis gandan beetu anis gandan beeku mana siree laallachuu deemne beeta mana siree hoggaa deenu sireen takka qofaa jiraan hunjaan akka bullettuu wal gargaareen ma bulle gizeen ganama ol ka'ee ammaan tana na dura gabbaatee mana fincaanii seentee sanboodarra ni turte maaliif turte hoggaan jiru micoon akka malee bareeddi sanu dura nama rattee gabbee hoggaan uraadhaan mastaan keessaan achi ilaalu micoon kunoo ibsa qaltee wayina rifachiiste micoon ibsa qaltee hoggaa jiru sanboodarra anumaa akkana jiru kana poolisoonni ni dhufanii siit ajjeesee naan jaanii hoggaa gibbii marsan jalaan fiiga jee hoggaan akkana jiru namumaa dhufee ulaa dedhee hoggaan ol ka'u lakkaa manaaban isinii mujjira dhiifama prank manaaba